Hai hordoftoonni gadaatiif akka jirtu nagaa fayyaa keessanii guyyaa har'aa pirezidaantii Puutiin mootummaa Ameerikaatti kolfaa oolaniiru. Kolfii isaan har'a guyyaa har'aatti kolfan kun maali kan jedhu sagantaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya itti fufuudhaan dura chaanaala keenyaaf namoonni haarawaa taatan subscribe, like, share godhuudhaan akka nu faana jiraattan namoonni maatii chaanaala keenyaa taatan immoo akkuma beekamu chaanaala keenya like share godhuudhaan akka nu jajjabeessitan isin gaafannaa. Sagantaan keenya guyyaa har'aa akkuma mata duree irratti dubbachuuf yaalle irratti ibsuuf yaalle irratti Ameerikaan guyyaa har'aa kana meeshaaleewwan waraanaa ammayyaa'oo ta'an saree lubbuu hin qabne jechuudhaan pirezidaantii Puutiin Ameerikaatti qoofuudhaan guyyaa har'aa itti kolfaa oolaniiru. Saree lubbuu hin qabne Ameerikaan gara Yukireenitti ergite kunis sareewwan kana qofaa miti. Meeshaaleewwan waraanaa Ameerikaan gara Yukireenitti ergite meeshaawwan gurguddaa gatiiwwan qaalii ta'anii fi yoo xinnaate naannoo doolaara biiliyoona 50tti kan dhiyaatudha. Meeshaan Ameerikaan gara Yukireenitti ergite Ameerikaan egaa gara Yukreen qofatti miti meeshaaleen isiin ergite gara Taiwan illee ergitee jirti. Meeshaan isiin gara Taiwan ergite illee akkuma kana yoo xinnaate akka keessa beektonni garaagaraa jechaa jiranitti naannoo doolaara biiliyoona 35 kan ta'u meeshaawwan waraanaa ammayyaa'oo ta'an rooboototaa fi jeettota waraanaa fi meeshaaloota garaagaraa gara Chaayinaatti Taiwanitti imalchifteetti jechuudha. Kunis kan barbaachise yeroo kanatti maaliif Ameerikaan kara biyyoota garneen lamman akkamitti maaliif gargaaruu barbaadde jechuudhaan beektonni garaagaraa yoo ibsan Ameerikaan kara biraadhaan ifatti yeroo ammaa kana Chaayinaa fi Ruusiyaa irratti lola banuudhaaf akka ta'e ifatti dubbatamaa jira. Kanarratti jechuudhaan beektonni garaagaraa biyyoota garaagaraa jiran tokko akka dubbataa jiranitti yoo ibsan Ameerikaan bara kana tarii barri Ameerikaan itti siyaasa addunyaa keessaa itti baatullee baruma kanaadha. Tarii barri Ameerikaan siyaasa addunyaa keessatti olaantummaa isheetiin akkuma jette waggaa 100 asitti biyyoonni tokkollee biyyoonni nu dursanuu fi wanni jechuu hin danda'an hin jiru jechuudhaan akkuma dubbachaa turtetti tarii yoo lola amma adeemaa jiru waraana addunyaa sadaffaa adeemaa jiru kanarratti yoo waan kan mootu taate yoo Ruusiyaa fi Chaayinaa kan mo'attu taatee fi tarii Ameerikaan akkuma jechaa turtetti olaantummaa ishee waggaa 100f itti fufsiisuu ni dandeesse jechuudhaan biyyoonni garaagaraa dubbachaa jiru. Chaayinaan illee gara isiitiin meeshaawwan Ameerikaan gara Taiwanitti ergite kana ilaalchisuudhaan waan jette qabdi. Chaayinaan Taiwan qaama kootii biyya kan koodha. Biyya kan koo irratti immoo eenyumtuu abbaan fedhe dhufee akka barbaadetti seenee waan tokkollee dubbachuu hin danda'u. Biyyoota Chaayinaa weeraruuf dhufan kamiifuyyuu immoo walii wajjin xaba hin qabnu. Chaayinaan daa'ima miti ka taphattu biyyoota barbaachiseef sa'aatii tokko osoo hin gahin daqiiqaa keessatti deebii gahaa kennuudhaaf biyyoota dhiyaas haa ta'u Ameerikaas haa ta'u abbuma fedhe haa ta'u daangaa Chaayinaa meetira tokkoofillee yoo seene gabaabumatti deebii gabaabaa argachuudhaan ofirra deebi'a jechuun harka keessaniin ibidda akka hin qabne jechuudhaan akeekkachiifteerti. Egaa Raashaan illee deebii gama isii jiru akkuma kanaan dura ibsaa turtetti ejjennoo isii kanuma dura ibsuudhaan nukleerii fi meeshaaleewwan garaagaraa nu waggootaaf oomishnee tuulaa turre ittiin taphachuudhaaf yookaan akka meeshaa hambaatti muuziyeema keessa kaa'uuf osoo hin taane biyyoota Ruusiyaa weeraruuf dhufaniif deebii gabaabaa ni kenna jechuudhaan dubbattee jirti. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa qabnu asumarratti raawwataa. Chaanaala keenya subscribe, like, share godhuudhaan akka nu hordoftan sagantaa biraatiin haga walitti dhufeetti nagaan bulaa jechuudhaan sagantaa keenya guyyaa har'aa goolabna.